اوكي مبارك النقل جيب سيشا إسا بكا ورحمة الله وبركاته كيرو مبيدا مبينا هيرجع دولار كيسا مبي اوكي مبارك النقل جيب مبيدا دولار كيسان كيرو مبيدا مبينا هيرجع دولار كيسا مبي عايش اوكي مبارك ما هنا ارجع مبارك سنتور سيزو مبي ارجع دومي إسا غرو إسا شوري إسا ولا فولو كم نوان تيكس هاي أجام هو يا وعليكم دقيقة كنا أوف سايو ستاي سجلتي يروح كمان ووف ساعتي مبي سيبر بانوان تي في نمني كوني سيبر بادا مي يروح كيرجع دوتي دقيقة مراسة بيزي أوف قد إتمان كود تمي ستي بربانوان تي في يا دموهي جتشا يا دموهي كانون جت في أنا ستقول شكبر لا مبيدا كم بابو سيدر بمبيدا شور مبيدا إيش مبارك هركز كامي يعني نرجع مبنا يلد ارجع دمي مبارك إبريش أكو تودي بيش ركون كابو يو أنت تقول عنه فهم أما كجيفتي إيش ركون كابو في السوق gargaar sawaitini إلا يو أدان سنين بإني إن شاء الله ما أفانو إبري يا وانت الرجرو نما كناين أغرتني isuma kana waa gargaaraa jirra wani gargaara sun xiqqoo deddeemte ana ibsaa fi keeroo kiyya yeroo takkatti jarraa naa kenna ana ibsaa fi hordoftoota kenna namni 400 fo'ii kuni ammallee nafa namni sagantaa cimaa qabannee sagantaa yoo xiqqaate turbe tokko caala itti dadhabaa ture obboleessi kenna kun qabannee isinii dhufne nama 400 osoo hin taane hadda nama kuma barbaanna akkasuma nama gartee isin agartan kana affeerraa isaatiif as geenne sadarkaan nurra jirru waa'ee nama kanaa isin hubachiisuuf nama kana akkuma gartee asirratti ilaaltan kana warroonni kana dura hin argine maalummaa isaatii fi maal akka ta'e hawaasa isaa kana barsiisuuf dhufe akkasuma dhimma isaatiin gartee obboleessi kenna qeerroon kuni yoo xiqqaate guyyoota 10 itti dadhabaa ture warroonni waa keessaa qabdan mee irratti darbaatii nu gammachiisaadha laal mana kana jabeessaa taaptaap godhaa koppiliinki godhaadha akkasuma sagantaa Abbaa Roobsan jedhama maqaan isaa Qamar Abbaa Roobsan jedhama ilma Oromooti ilma Oromtichaati kutaa isaa hin himnu jecha ilma Oromoo Oromtichaati akkasumatti beeyna gadha eessatti dhalattee eessatti guddattee eessatti ilkaan baaftee jenneen akka ergarratti ilkaan baase waan beeynuuf ilma Oromtichaati karaa lammaffaan dhimmi sagantaa kenna maal takeerro dhimmi sagantaa kenna obboleessa kenna gargaaruutti argamna obboleessa kenna gargaaruun bifa akkamiitiin yoo ka jennu taate obboleessa kenna hanga guyyaa hadhaatti qeerroon waliin dadhabaa ture sababa kanaaf mubaarak musammaa argee jennaan ani aadii walirraa qabnaa gabbu'ee isa ol harkisee maal irraa ka geennee fi sadarkaan amma irra jirru maal akka ta'e namni kun bifa gargaarsaatiin kallattii kamiin zakaa ta'ee fixrii ta'e wanni kamuu itti gaha jecha obboleessa kenna kan sababa kanaaf mubaarak musammaa dhufee waan nu eegalle kana irratti waan nu jalqabne obboleessi kenna itti dadhabe kana irratti gartee firii isaa akka argu yookiin hayyee ana kana godha jechaa turtan warroonni obboleessa kenna kana gartee waan rabbi isin laaffise qabattanii sadarkaa kanaan geettanii waan silaa irra jirru isiniif himuuf deemnaa maal akka isin kennitan maal akka isin gartee hirmaattanii hirmaannaan keessan eessa akka ga'e saantiimiin takka osoo hin banne obboleessa kenna kana manallee itti goone jiruu isaa jijjiirraa jennee sagantaa qabannee dhufne tuni waan akkanaati warroon iskiriinii irra deddeebi'aa jirtan galatoomaadha bifa kana fakkaata amma gara sagantichaatti deebi'uudhaaf kallattimaan gara qeerroo deebisaa ulfaadhaa galatoomaa isin jaalanna hawaasa kiyya hin hir'atina asirraa namni dabaluu malee akka hin qannafne daqiiqaa 20 yookiin walakkaa takkaaf carraa nu kenna as jala ta'a roobsan abbaan roobsan maal akka ta'e illee daqiiqaa muraasa yaada isaallee isinii ibsa nu isiniin jennu galatuma hayyee galatoome ibnisha amma garum dalaga uduudan seenna warri du'aa jettanii bakka takka isinii qabee du'aa isinii haa godhu amma hayyee waan barbaan abbootiin qabeenyaa karabbi waas bira kaayat akkasuma giiftara Oromoo karabbi waas bira kaayat laalli miliyoona hin barbaanne 500,000 hin barbaanne ani abbaa roobsan keessallee dhaqee gaafadhe yaa qeerroo kiyya isinillee miidhuun barbaadu humnatiyallee hin beeka mannummaan 300,000tu anaaf hin geette dura saniini sharaanuu anaaf hin tayaa jedhe
Sharamaa keessa galuuyyuu sharaa sanuu dhabee jennaan mana kiraa keessa gala. Dhaggeeffadhaa. Amman jedhe bakka jiru magaalaa hin jiru kanatti 300 inni argadhaa jedhe. Barnamni tokko osoo waa nama nyaatu barbaade odoo qarqaasa barbaade lakki 500 500 malee manni hin jiru namaan jedhe. Anamma deemee birrii tana laalee jennaan wanni hawaasni kiyya wanni ijoolleen mana madaamii keessa jirtu talayte kun fuudhee nyaadhu jechuun garaa na dide. Haa kadhatee nyaatu haa beele. Okay, anatu na wama sherii itti naa godhaa jedheeni. Ayyaa habibi. Maaliif nama ofii yeroo itti hajaman osoo walitti illee dhiyaachuu baannee walitti wanni nu dhiyeessu waanuma ati irra jirtu haquma agartee miidhagina dhaabbattuu fi nama kana anillee beeku torbee tokko itti dadhabaa ture haga humna silaa hordoftoota qabuu fi haga silaa miidiyaa kana fayyadamutti isallee beeku innis nan beeku bakka inni dhalatillee naannoo isallee hin beeku akka tasaa mana isaa dhaqee yeroo jedhu namni giiftuu kennaa fi ani guyyaa san abaabollee keessaan qabu rabbi narraa beeku ramadaana rafajjira hayyee galgala jedhee qaama isaa argee jennaan galgala riyaala 100 giiftii guutee waan isiin baatu sii kennaa jedheeni odumaa taa'ee waan kana wajjinaa soofnu nama hedduu jira nama gara 100ti yaada isaa kana argee haasawa isaa tattaaffii inni qabu dalagachuudhaaf qabu lakki jijjiiree hayyee giiftii 100 guutee sii kennu san 5,000 Itoophiyaa sii erga galgala jedheeni eesh jedhee borumtaa 5,000 ergee fi mana banee irraa haasa'ee hawaasni kiyya bira dhaabbatee hagarraatti amma deemee qarshii 260 genne doolaara 400 giiftii achi keessaa qaba yeroo gaafadhu naannoo inni jirutti mee manni hagamiin argamaa inni mana kiraa keessa galanaan jennaan 350 mana bareedaa tanaaf taatu tanaaf haadha mana kiyyaa geettu ni qaba inni argama jedhee okay bareeda hayyee 40,000 hafe birriin doolaara 400 keessaa qabda tananatu mubarakiin yookiin asli doo keessaa waamee haa sharafamu manni akkasii bitamu birrii tana nyaattu kadhattee nyaattee waan feete mana kiraa keessa baafna dheeni ta'a akkanaatiif iimeelii sitti kennee giiftii tana haa sharaftuu barbaade tokkoffaa ammallee ifaajee Oromoon hawaasni kun dalage xiqqaattee mi guddattee mi gaafa awwalaa akkaawuntii isaa 800 qofa jira har'a abbaa 260 kanaaf as geenne taanii qamar irraa yaada isaa barta jechuu barbaadetti. Qeerroo kiyya dabalatuma mubee kiyya maal jechuu fedha beektaa dhimmi akkasii mubee kiyya jaalattoonni gartee hawaasni Oromoo kun agasi jaalatuun beektaa. Oromoon si jaalata dhugaa dubbachuuf wallaahi yeroo amma ati dhuftee hosseentu kan yeroo makaan mana kee dhufnee si wajjin haasoynu hangam akka gammannu nutu beeka. Hawaasni si jaalata alhamdulillah inni imaadha. Hojii keetu hawaasa si jaalachiise hojii keeti malee akkanaan namni hin jaalatamu abbaan fedhe hojii isaati kan namni si jaalatuun hojii keetiin ala namni abbaan fedhee si jaalatuu hin danda'u. Akkasuma sadarkaan obboleessa kennaa wanni nurra geenne qarshii 200 fi 60 obboleessi kenna kun qeerroon itti dadhabee fide asirratti illee tunillee akkana jirti. Lammaffaa waan silaa namni waa darbuuf akkuma inni jedhee waan silaa keessaa baastu salphaadhaan maadii walii deeftanii keessaa baasuu fi hin dandeetta. Irra caalaa ammoo nama kana mana itti godhuu feena rabbiin bultii itti ijaare abbaa ilmooti waan dubbistee arguu dandeettu rabbiin ilmoo irraa baase. Akkasuma ammoo nama baratee sadarkaa barnootaatiin digirii qabu namni kun wanti namatti dhagahamu nama taalentiin isaa fagoo jiru nama sammuun isaatiin fagoo jiru isumarraa kanallee hubatta wanti nu keessa jiru kanaati mara akkasitti hubadhu jechuu barbaadeeti kallattiimaan gara qamar dabarsinaa isumaan wal barattan.